Nagaan siniifatu bakka jirtanitti jechuudha. Ani obboleessi keessan har'a ajandaa qabadheen dhufe. Ajandaa qabadheen dhufe yuutuubii kana laayik godha, sabiskiraayib godha, koomentii godha. Wantoota jajjaboo ta'an irratti jechuudha. Gaaffii isin na gaafattan irratti hundaa'e hamma hin danda'e jechuudha. Hamma beekumsa kooti baay'ee beekan jedhu hamma beekumsa koo deebisiniif deebisuuf tokko lama jedhee dhufeera jechuudha. Gaaffii 12 qabadheera. Gaaffii 12 irratti waan lafaaf waan kaartaa waan daallarratti gaaffii 12 sinna gaafatan irratti hundaa'e amma beekumsa koo sinii deebisuuf dhufeera jechuudha. Keessumaa kan na dhibe jechuudha. Hammam akkana caqastan namoonni tokko hammam akkana caqantan naa galeera. Maal jettee obboleettiin keenya tokko mammaaksa heeraan jalqabachuudha. Dubartiin samaanaa hin qabnee fi samaanaa hin qabne jechuun mallattoo hin qabnee fi lafti kaartaa filaanii hin qabne tokkodha. Galatoomiin jedha obboleettii keenya. Kuni sirriitti jechuudha. Lafti kaartaa fi filaanii hin qabneef dubartiin immoo abbaa manaa otoo qabdu samaanaa hin qabne tokkodha. Maaliif yoo jettan egaa beektu sin lafee abbaa qabeedha malee kaartaan qabu taanaan rakkisaadha. Galatoomaa laayik godha laayik sheer laayik kooment sabskiraayib godha. Yaada keessan ammas nan eeggachuudha. Amma gaaffii sinna gaafatan irratti hundaa'ee lakkoofsa tokko garaagarummaa kaartaaf pilaanii sinitti muufan jedha jechuudha. Nama na gaafate jira garaagarummaa kaartaaf pilaanii nama na gaafate jira kan irratti hundaa'ee sinin himaa jechuudha. Kaartaa jechuun jechuudha akka gandaatti kan kennamu. Waa'ee kaartaa namni karaa biraas gaaffiin jira waan ta'eef isarratti sirriitti na caqasaa asirratti. Kaartaa jechuun abbaa qabeenyummaa kan ta'e mallattoo suura keessanii kan qabdu ganda keessan bakka naannoo san jiraatan naannoo dhaloota keessanii kan qabatte kaartaa jedhamti isheen. Kaartaa jechuun abbaa qabeenyummaa keessan kan ittiin marragaagacaa kan ittiin of beektan abbaan qabeenyummaa eenyummaa namicha sanaa lafichi sun abbaan qabeenyummaa isaa eenyummaa isaa waraqaa raagaa gandaa wajjin wal qabate kan ittiin beekamu akkuma mattaawoqiyaa jechuudha. Akkuma waraqaa eenyummaa kaartaa jechuun safaramtee lafti ishee hammami meetira asii gadeen saamame asii oleen saamame kan jedhu safaramtee irra teessi suura keessan qabdii waraqaa eenyummaa keessan wajjin wal qabatte waan hundumaa akka wal qabatte informaatii kan taate isheedha jechuudha. Isheen immoo isheedha amma murteessaa jechuun kaartaadha. Pilaanii miti lana dhaggeeffadha na caqasaa jirti. Kaartaan pilaanii otoo hin taane kaartaadha murteessan. Kaartaan immoo kan kennamu akkaataa bulchiinsa magaalaatti iddoo hundaatti hin kennamu. Fakkeenyaaf baadiyyaa magaalota xixiqqoo Oromiyaa irratti kaartaan bakki itti hin kennamne jira. Magaalota gurguddoo ta'an bulchiinsa magaalaa jala warra galan. Bulchiinsa magaalaa jala warra galanidha. Magaalota bulchiinsa magaalaa jala warra maazagaajaadhaan hoogganamantu kaartaaf itti kenna. Pilaanii jechuun immoo pilaanii jechuun akkaataa itti manichi ijaaramu. Ogeessan arkiteekcharaaliidhaan itti hojjetamtee L-sheeppii haa ta'u, viillaa haa ta'u, fooqii haa ta'u, maal haa ta'u maqaa keessa wajjin kaartaa sanarraa hammi lafichaa fudhatamee oliinsas irraan gadeensas irraa dalgisaas fudhatamee hamma sin barbaaddan immoo akka mana akkamii akka barbaaddan mana boolee akkamii akka bakka cisichaa akkamii akka barbaaddan mana ijoollee hammamii amma barbaaddan bakka konkolaataan irra dhaabbatu hamma barbaaddan hundi lakkaa'amee yaada keessan wajjiniin amma kanaan danda'a amma kanaa hojjechuun danda'attani yaada kennitani maandisitti isaan wal qabatee pilaaniin itti hojjetama jechuudha. Kaartaa pilaanii kan jedhamu isadha. Kaartaa irraa ka'eeti pilaaniin hojjetama jechuudha. Kaartaan abbaa qabeenyummaa keessan kan ittiin mirkaneeffattanidha. Pilaaniin immoo wanta ijaarrattan wanta dandeessan hamma dandeessan mana hammam amma dandeessan han ijaar fooqii ijaarradhaa viillaa ijaaraa L-sheeppii ijaaraa mana dhoqqeedhaan soo ijaartan ishee wajjin wal qabate egaa pilaaniin bakka mana dhoqqeef baay'ee barbaachisaa natti hin fakkaatu. Garuu naannoo mana kaartaan garuu dirqama. Kaartaan dirqama. Ishee kana naa qabadha. Kaartaan immoo kan itti kennamu bulchiinsa magaalaa warra magaalota bulchiinsa magaalaatiin bulan biradha. Magaalota xixiqqoo fakkeenyaaf magaalota xixiqqoo magaalota aanaadhaan bulan kaartaan ittiin kennamu. Magaalota xixiqqoo irratti kaartaan hin jiru jechuudha. Abbaan qabeenyummaa akkasumaanidha. Isa kana yoo jedhame lafa duwwaa irratti kaartaa pilaanii ni danda'ama. Kaartaa pilaanii baasuun ni danda'ama lafa duwwaa irratti kan jette lafa duwwaa irratti kaartaa pilaanii baasuun ni danda'ama. Hin danda'amu. Kaartaan kan kennamu nam tokko nam lamaaf qofaaf miti yeroo kennamu jechuudha. Hin eeyyamama. Fakkeenyaaf naannoo Amboo Hoolataa ta'u naannoon tokko bulchiinsa magaalaa jala lafti qotee bulaa bulchiinsa magaalaa jala yeroo galu naannoon sun
warra caraqaan taaneef jechuudha. Naannoon sun hin safarama. Safaramee kaartaan itti ba'a jechuudha. Kaartaa itti kenna mootummaan hiree kaartaa 140 ta'u 130 ta'u 150 ta'u 200 ta'u kaartaa itti kenna jechuudha. Kaaree isheetiin kaartaa itti kenna. Sanammoo hojjetaa mootummaafaa ta'u qaama gurmaa'eefaa ta'u dabarsee kenna. Bakka duwwaarratti kaartaa baasuun hin danda'amu. Iddoo kaartaan itti ba'ee booddee immoo namichaaf iddoo kennamee abbaan qabeenyummaa dabarfamee nama dhuunfaaf iddoo kennamee booddee namni dhuunfaan sun immoo pilaanii akka fedha isaatti itti baafachuu danda'a jechuudha. Pilaanii mataa isaa akka fedha isaatti itti baafachuu danda'a. Kanuma waan jedhu nagaa kanarratti maqaa jijjiiruuf baasiin gaafatu hammam gaafataadha natti fakkaata. Maqaa jijjiiruuf baasii hammam gaafata jette obboleettiin keenya ila asirratti wanta na hubachuu qabdu maqaa jijjiiruu fi kaartaa or pilaanii qofa miti. Manni irratti ijaaramutu irra jira. Manni irratti ijaaramu jira. Fakkeenyaaf bulchiinsa naannoo fakkeenyaaf fudhadheewwan sinitti mee naannoo sulultaatti hamma qabeenya hamma dandeessan fakkeenyaaf fooqis yoo ijaartan yeroo maqaa jijjiirtan hin dabalan. Elisheeppis yeroo ijaartan hammuma elisheeppiittidha. Mana dhoqqes yoo ta'e ilaalameettidha. Inni kun kan hundaa'u nama dhuunfaatti nootan ta'e bulchiinsa magaalaa ilaalee warri waajjira lafaa ilaalee mahandisonni mootummaa ilaalaniiti hamma manni sun irra jiruun ilaalameeti tilmaamameetidha. Maqaa jijjiiruun kan gatiin itti bahu. Fakkeenyaaf namni fooqii tokko ijaareef namni elisheeppii tokko ijaare walqixa maqaan jijjiiran tokko miti walqixa miti kaffaltiinsaa jechuudha. Kana akkasumatti yoo hubatte naa wayyaa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo baadiyyaa naannoo magaalaa xixiqqoo irratti lafa kaartaa qabu irratti yeroo bulchiinsa magaalaa dhaqxee maqaa jijjiiruuf yeroo barbaaddu sulultaatti 200 kaffalame yoo ta'e naannoo sanatti 20 ta'uu danda'a. Baakkoo fakkeenyaaf baakkoo yoo fudhadhe baakkootti 20 ta'uu danda'a 30 ta'uu danda'a. Warra 10 ta'uu danda'a naannoo baakkootti jechuudha. Naannoon sululta jiru bulchiinsi sululta jiru bulchiinsi naannoo baakkoo jiru tokko miti. Maaliif waldida jechuudha. Naannoon murteessa kanaaf fedha jechuudha. Kana yoon jedhe nagaa warra gibira kaffaleef safarame obboleettiin keenya galatoom ishee kun baay'ee fiddeetti baay'ee waan gaashaa fiddee jechuudha. Gibira warra gibira amma lafa caraqaa jechuudha. Lafa caraqaa qotee bulaarraa fuudhamee mootummaan amma maal gochaa jira? Lafa caraqaa qotee bulaarraa fuudhamee warra kaartaan mindinoo warra karaan bishaanii irra hin geenye warra karaan ibsaa irra hin geenye warra immoo karaan guddaan haayiweeyin irra baane mootummaan akka bulchiinsa magaalaatti ilaalee lafa qotee bulaa gara magaalaatti yeroo fidaa jiru yeroo misoomsaa jirutti naannoon sun hin ilaalama jechuudha. Naannoon sun ilaalamee warri qabeenyi mootummaa naannoo sana irra hin geenye warri elektirikii warri karaa maal hin tuqan yoo ta'e mootummaan naannoo sana akka bulchiinsa magaalaatti akka bulchiinsa gandaattis hin safara jechuudha. Ilaalee hin safara. Maaliif naannoon sun uummataaf hin kennamaa hin misooma waan ta'eef jechuudha. Yeroo sana warri caraqaa bitan aggaaxamii naannoo sana warri bitan hin safaramaaf. Fakkeenyaaf naannoo Ashawaa Meedaatti gwaddanyaan koo tokko wanta akkasii argatee advaansii akkasii argatee safarsifateera. Amma isaaniif gibir hin kennamaaf jechuudha. Safarameeraa fi gibiras kaffalatanii isaan maal eeggatu kaartaa taraa eeggataa jiru jechuudha. Kaartaan hin kennamaaf ምንም ጋፊ እንትናን ቀቡ ሶዳን ቀቡ ኩን ሰፈራምናን ግብርት ከፈላምናን ሞቱማን ካን አክሰፕት ጎደራቹዳ የሮ ኤገቴ የሮ ተራን ኢሳኒ ጋው ካርታን ሂንከነፋን ፊ ኩኒ ያደጋሪዳ እንደ ከሰኒ ፎን ፋየድ ለፈቆቴ ቡላ አረት ካርታ ባሱን እንደንዳማ ካንጀተስ ጅርቲ ኦቦሌቲን ከኝ ለፈቆቴ ቡላ አረት ካርታ ባሱን እንደንዳም ለፈቆቴ ቡላ አረት ለፍቲ ሱኒ ለአኩማን አማጀደ ለፍቲ ሱኒ ሞቱማዳን ኢላላሜ ቡልቺን ሰማጋላ ጀላ ዮሴኔ fakkeenyaaf amma finfinneen jira naannoon sulultaa jira sulultaan bulchiinsa finfinnee jala yoo seene or bulchiinsa magaalaa sulultaa jira lafti gabaree yoo seene lafti qotee bulaa yoo seene yeroo sana mootummaan ilaalee kaartaa filaanii kaartaa itti kenna malee callama jedhamee lafa qotee bulaa irratti kaartaan naafaa kennamu jedhamee otoo ati gaafatte siif kennamuu hin danda'u garuu naannoo sana mootummaan bulchiinsa magaalaa jala galchee haa misoomoo jedhee karaa irratti baasee daandii ibsaa daandii bishaanii daandii teeleewwan kana iddoo sirreessee booddee kaartaan sun yoo siin tuqu ta'e mootummaan sii safaree sii kennaa jechuudha. Giriinii jechuun maal jechuudha? Giriin waan jedhamtu jirti. Nan qabanillee lafa baadiyyaa jechuudha. Giriinii jechuun bakka kaartaan irra hin geenye. Bulchiinsa warra lafa qotee bulaa irratti wanta kennamu abbaa qabeenyummaa qotee bulaa sanaa jechuudha. Isheen illee hin fayyaddeela. Amma namni giriinii qabu qotee bulaan tokko giriinii qaba yoo ta'e malee bulchiinsi magaalaa yeroo lafa isaarra gahu yoo namichi qabeeyyan kun hanuma kootee dheeduma taate giriinii fudhatee gibiratti kafaluu yoo baate mootummaan isaaf homaallee kennu jechuudha.
homaallee hin kennu. Maaliif lafti sun kan mootummaa. Giriinii yoo qabaate garuu qabeenyummaan isaa irratti oomishuun isaa meeshaa waan inni tokko kuduraa fi muduraa naannoo sanarraa qabu ilaalameeti namicha kanaaf kaasaniin kaffalama jechuudha. Giriinii jechuun abbaa qabeenyummaa qotee bulaaf kan kennamtu waraqaa akkuma kaartaatti kan fayyaddu qotee bulaaf kan fayyaddu jechuudha ishiin. Caraqaa safarame sanuma caraqaan safarame durumatti meera caraqaan yoo isinii safarame bakka inni hin kennamu man qabu isa duukaa buutanii yeroo isinii safaramu duukaa buutanii wanta isin barbaachisu naannoo sana misoomsuuf waa'ee karaaf waa'ee ibsaaf waa'ee bishaaniif kana kaffalachuu mootummaa jala seentanii kaffalachuu deeggaruu naannoo sana misooma sana deeggaruu sinirra jira jechuudha. Naannoo sanatti wanta hojjetamu deeggaruu sinirra jira isa deeggaradhaa yoo isinii safarame maa gaaffii hin qabu wanta sinirraa barbaadamu gibira keessan kaffaladhaa wanta kaartaaf sin gaafatan daddafaa kaffaladhaa boodeetti akka namni inni hin kennamaa dhaawamaa rakkoon qabu. Galatoomii obboleessi keenya tokkos lakkoofsa bilbila keenyaa kenneedha. Ishee kana beekumaan keessa galchadha maaliif yoo jiraatte bizineesiis hojjechuu barbaanna waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsi koo jechuudha bilbiluudhaan otoo hin taane sagalee naa kaa'uu dandeessa. Teelegiraam irrattis WhatsApp irratti teelegiraamii fi WhatsApp irratti sagalee naa kaa'uu dandeessa. Duwwaa 913 sagalee naa kaa'uu dandeessa. Maa rakkoon qabu lakkoofsa bilbila koosiin kan lafa yoo bitte anuu sin bichisa nan sirraa shaqqala jechuudha. Koomishinii nan qabaa jechuudha. Yoo na hojjechistes hojii isaas siin hojjedha jechuudha. Ammas gabiraa obboleettiin gahee tokko kan na gaafatte lafa hojjetaa mootummaa irraa bitan. Fakkeenyaaf hojjettoota mootummaa jechuudha. Mootummaan naannoo hoolotaa, naannoo asii, naannoo shawaa meedaa, naannoo sulultaa lafa characharanii jechuudha. Mootummaan lafa sana safaree sirriitti irraa gadeessaa irraa oleessaa safaree kukkutee hojjettoota mootummaaf kenneera. Hojjettoota mootummaa sanaaf immoo pilaaniin kaartaan kan kennamu yeroo mana irratti ijaarame chikaalli dhaabbateeraa fi garuu kaartaan immoo abbaa qabiyyee ta'uun isaan immoo kan mirkanaa'u gaafa kaartaan itti kennamedha. Obboleettiin keenya kun immoo lafa akkasitti bitame kana akkamiidha rakkoo qabaa kan jedhudha natti fakkaata. Omaa rakkoon qabu. Ati garuu yeroo bittu jechuudha hojjetaa mootummaa sanarraa yeroo bittu wanta baay'eetu jira jechuudha. Waraqata baay'eetu jira. Tokkoffaa mattaawoqiyaa isaa koppii gootee fudhachuu. Waraqaa wayii jirti kan kaffalamte. 7,000 wayii kan kaffalamtu jirti akkaataa naannoo isaatti wal dida waan ta'eef 7,000 ta'u 10,000 ta'u akkas akkaataa naannoo isaatti kan kaffalamtu waraqaa sana orijinaalee isaa irraa fudhachuu. Waan kaabineen maal kan itti mallatteessan wanta ganda mamma mallattaa keessaa hambifataniiti yeroo baay'ee nama boossu wanta akkasii waan nu qunnamee waan jiruuf wanta hin hambisiin jechuudha isheerraa fudhattaa bulchiinsa magaalaa dhaqxee inni ilaallattaa kompeer gootee ilaallatta jechuudha dosii achi wajjin jechuun yoo fudhatte yeroo bittu immoo 200,000 yoo bitta ta'e miliyoona 2 miliyoona 3 mallatteessisa jechuudha. Maaliif kaartaan yoo daftee irratti hojjechuu baatte kaartaan waan siin kennamneef maqaa jijjiiruu waan hin dandeenyeef booddee lafti sun mi'aa yeroo deemu sitti gaabbuu danda'a waan ta'eef yeroo bittu kaf gootee gatii isaa ol kaastee mallatteessifachuun dirqama keetii wanta barbaachisu hundammoo irraa fudhadhu siin jedha. Kanuma rakkoon qabuun garuu seera qabeessan karaa seera qabeessa ta'een sireesilii wanta barbaachisu wanta isarra jiru wanta harkasaatti wanti lafa sana ilaallatu waan tokkollee akka isaa harkasaatti namni namoota gaafatte akkaataa akkamiin akka kenname gaafatte irraa fudhachuu sirra jira jechuudha. Waan lafa sana ilaallatu isarraa fudhachuu waraqaa eenyummaa isaa koppii godhachuun sirra jira jechuudha. Kanumaan jedha kaartaan kan kennamu akka gandaattidha. Kaartaan amma yeroo eeyyamamu fakkeenyaaf naannoo sulultaatti yoo eeyyamame naannoo sulultaa iddoo kennamu hunda mootummaan bulchiinsa magaalaatti eeyyamaa gandaaf hin kenna gandi iddoo hundatti ganda isaarratti jechuudha mootummaan duukaa bu'ee caraqaa ta'u maalaa ta'u wanta kaartaan irratti kennamu irra jiru wanta bulchiinsa magaalaa jala oole akkaataa akka tasaatiin qabeenyi mootummaa wanta lafa irra hin jirre hundarratti ilaalee mootummaan safaree seera qabeessa godhee hin kennu. Kun kanumadha. Tokko maal naan jettee isa biran darbe aggaxaamii lafa caffee ta'e irratti masarata baasuuf hammam nu barbaachisa hammam ol ka'uun nu barbaachisatti amma gaa lafa caffee ta'e irratti masarata jechuun fooqiif yoo ta'e beeringi kaappaasitiin jira beeringi kaappaasitii waan jedhamu jechuudha beeringi kaappaasitiin immoo kan safaramu amma asuma taa'ee murteessuu otoo hin taane saampil piit teesti waan jedhamu jira saampil piit boolliin qofforamaa asii gadi hin qofforamaa lafichi sun hin jijjiiramoo hin jijjiiru fakkeenyaaf fooqii baay'ee ol ijaarta yoo ta'e jechuudha
fooqii baay'ee ol ijaarte yoo ta'e fooqii 2 fooqii 3 fooqii tokko yoo ta'e beeringiin qo'atamu tura jira beeringi kapaasitiin sun hin qoffarama saampil piitiin hin qoffarama soil testiin jira soil testiin sun hin fudhatama biyyeen sun sadarkaa sadarkaan 50 saantimeetiraan fudhatama gadi meetira tokkorraan fudhatama asii gadi meetira 2 irraa hin fudhatama amma meetira 3 qoffarames saampil piitiin soil testiin biyyeen sadarkaa sadarkaan irraa fudhamte isheen testii godhamteeti murtoofte jechuudha yoommoo akkasuma L shape viillaan irratti ijaara yoo jette immoo yeroo qoffaramu ilaalama fakkeenyaaf L shape tokko ijaaruuf or viilla tokko ijaaruuf asii gadi meetira 80 saantiba 80 hamma meetira 50 si gaafachuu danda'a jechuudha ammaani akkaataan ilaalee murteessa jechuudha fakkeenyaaf saantiba 80 asii gadi qofforee lafichi sun dhoqqeedha yoo ta'e deep dabaluu asii gadi dabaluu irra jira jechuudha hamma meetira kaayaatti hamma meetira 50tti yoommoo gaduma dhoqqee qabatee hamma meetira 2tti deemee lafa jabaata lafa dhoqqee hin taane lafa jabaata hard soil kan ta'e jechuudha lafa jabaata argadheen achirratti jalqabuun irra jira jechuudha asii olee immoo waalikkiin kaaftaa karaa naannoo sanaa bishaan kan jedhamu jira waalikki jechuun waan bishaaniin gommaa waalikki kan jedhamu laastikiidhaan wanta ilaalamtu jirti leveling instrument kan jedhamu jira isaan ilaalameeti karaan hammam ol ka'aa maal kan jedhamu lafti sun irra gadeedhamoo ciisaadhamoo maal ilaalamee gimbanyaan achi jiru ormaa handisiin achi jiru tokko ilaaleeti murteessa jechuudha garuu lafichi asii gadi qoffaramuun kan irra jiru hamma lafichi lafa jabaata lafa sirasii yoo irra ijjatame yoo waan tokko gadi irra intina ta'e akka socho'uu hin dandeenyettidha yoo L shape fi viillaaf yoo ta'e jechuudha mana dhoqqee maal baay'ee rakkoon qabu akkuma akkasaatti ijaaramu yoo ammoo fooqidha yoo ta'e akkuma isin jedhe saampil piitiin hin jira soil testiin hin jira beeringi kapaasitiin sirriitti ilaalameeti meeshaadhaan ilaalameeti murteeffama kanuma jechuun barbaada isinitti baay'ise daqiiqaa deeme jechuudha waan baay'ee qabadheen jira garuu daqiiqaa deeme yaada keessan nuu kenna koomenti godha sheer godha laayik godha sabiskiraayib godha hamma beekumsa koo kana jechuun barbaada garaagarummaa kaartaa pilaanii isinitti meera kaartaan abbaa qabeenyummaadha pilaaniin immoo fedha keessaniin haala mana sana itti ijaarrattanidha kanuma jechuun barbaada lafti immoo maqaa jijjiiruuf immoo akkaataa bulchiinsa magaalaa sanaa fi akkaataa mana irraa qabdanitti ilaalaman siniin jedheera nagayaan tura sa'aatiin hin baay'ate waan ta'eef nambaa nagayaan tura koomenti godha laayik godha sabiskiraayib godha xaq godha namni 5,000 yoo laayik laayikii 5,000 barbaada namni 10,000 laayikii 10,000 hin barbaada nam tokkollee otoo laayik otoo tuttuqiin akka hin dabarre nagayaan tura.